gammadee I don't know maal akka jedhee si ibsu hin qabu. Osoo jaartii lammaffaallee ta'e amma dura anatu iyyuu si jibbaa, dura anatu si hin feene, dura anatu si didaa, dura anatu dhaabadhee hafa malee osoo wannummaan fedhe galeeti. Asliin bichaan asirratti addunyaa kanarratti hafe osoo jedhanii hin barbaadu wanni jettu qaama qalbii tiyya keessa jirti. Urga dheengaddaati maal akkana goote maal akkana keessa awwaalte hin beeku dhugaa rabbi jaalalli kan kee kun. Fanyii isa keessatti awwaalanii jiraate. Warqii barbaaddoon isaa laabii qaba. Macaawwachaan isaa qalbiin isaa laabii qaba. Allaalleeti. Ukkoo bar baqa maal akka ta'e. Siingaluu madafaara. Osoo barumsaan fixin biyyaan bayinaa shamarran bira. Rakkoon kee kana bar. Bakka maal akka ta'e hin beeku jechuudha. Onneen tun na dhayatti. Lafaa bakka I don't know bakka maal akka ta'e hin beeku ani wallaahi doktor kiyya dhugaa rabbi. Miira hin jirre kana wayina keessatti awwaalte yaa rabbi. Atillee wayina boochiftaa laata yaa rabbi. Hin boochisu. Tilaatiin garana olii gaddee maranii dhugaa ta'uu dhara ta'uu rabbi haa beeku. Kasoo irraa Dubaayitti yaala ta'an tokko. Kuno warra jimmaati bar warra jimma gaafa jedhan jaalala osoo jedhani bar maqama jimmaa kana jaalalatti osoo jijjiirani laal nama yeroo jalqabaatiif seenaa dalage. Jaalalaa. Wallaahi billaahi. Amma maal jettare ati amma sii galee waan warqii bitee sii fide. Dhugaa rabbi osoo jaartii amma faallee ta'e doktor amma bakka. Amma la maal gara biraati jaartii lammaffaa naa ta'inaan jedhaniimi ati jaartii lammaffaa miti arfaffaallee osoo nagaa fattee amma taqabbii jaallu. Lammaffaa heerumuu kee yoo ka gaafa lammaffaa heerumuu murteessu taate ani osoo jiru ka biraasitti hin heerumin. Koo nama san jedhaa bar. Ata qammaa wanni ati na kadhattu waan biraati malee takkaa jaalala nan gaafanne bar kana giraa naggaliyaan akkamitti jaalala si gaafadha hoo. Ani wannoo miti kaa afaanii miti baran jaalala hojiin agarsiisa. Basiraanu. Hojiin agarsiisa. Nyaata. Maal inshaallah dokkeessi fakkaate ka qammasanii ka'anii jaalatan. Jechuun si qammasan jennee bar waan onnee ta'e tana laaffisu jaalala si qabsiisu si godhee si gammachiise akkasi gisee ati na jaalatte ni kaasi godhatin jechuu kiyya malee akka dhiira dabanaa san ol jedhii gad jedhii koottu du'e si du'e maal kanan beeku batakbaar noonya bakka fiqir minnaasaayu basira wanni an godhu hundi akka jaalala nama qabsiisutti jechuu ammati galee. Jechuun hojiidhaan malee afaanii miti jechuudha. Afaanii miti. Bilbilaa yeroo namarraa gubuu ofirraa gubuu san maal san hin beeku waan beekaa waan yoo xiqqaate waan akka ababaa kana uffata babbareedaa kana warqii kana waan akka ayfoonii kana kennaa garagaraa kennaa jaalalti kennaadha bar mataan isaatu kennaadha. Waan garagaraa kan nama jaalatanii gisee kennite namni sun sitti dhiyaataa deemu. Akkasi anamma simaa akka bineensatti nadheessu sun ofitti as kaleessaa jira. Argitee jijjiiramni jira amma egaa warqii sii bita. Gaafa mileena lama garte mootu meerkurii sii bita. Dhiyaatatuma deemta. Ayfooniin 18 yoo dhufe immoo haarawa sii bita osoo namni tokko hin qabatin dhiyaatatuma deemta. Gaafa xixiqqoo jabaattee jettee mootu makiinaa sii bita. Makiinaa caccabduu taniin miti lambargiinii sii bita. Katakkaa dhiirri shamarran hin bitin. Asuma dhiyaataa deemta. Waa hunda sii godha. Makiinaa looloo deebite bolee baaleedhaan si baasaa jedhatuma deemte. Anamma jechuudha. Anamma. Dhugama jette. Amma wanni dheengaddaa sun bakka I'm sorry baay'ee miira hin jiru waliin keessatti. Darbuu biyyatti takka darbame titi sobanis sitti darbanii. Amma miira na dhagayame ibsataa jira guys. Anamma dhugaa dubbachuudhaa fi dheengaddaa miira hamaan na keessa dhagayame. Meerri hamaan na dhagayame imimmaan kana qabachuu dadhabe. Takkaa namni kennaa naa bitee hin beeku eenyu kennaa naa bitee jiraadha. Neevar takkaa anatu namaa kennaa yoo bitee jiraadhe malee namni naa kennaa bitee hin jiru. Kennama tokko namni naa bitee hin jiru.
Surprise waan jedhamu namarraa namni tokko surprise na godhen beekan hiriyyaalee hedduu qaba gin hin yaadatan bakka san hin yaadatan bakka san bakka surprise san kenna akkasii san namni tokko hin yaadatan Hiriyoonni kee hundi warra baadiyyaati. Warra muudiin hin galiniif eshi. namni tokko hin yaadatu jechuudha. No mubee wala maali mubeen takka yoom kennaa na bitee beeka kennaa jechuun bara kennaa kana bitanii waan kana sii bite jedhan osoo hin taane surprise jechuudha takka surprise namarraan argine. Osoo quban qabaatiin. Osoo quban qabaatiin ani yaadne bakka waan yaadamne. Awwaan san bakka biroo yaadaa ture guys san jechuudha waan san jechuudha wallahi billahi bakka biraa Nama yaadaa. biraati irraa eeggatu. Bakka biroo bakka nama biroo irraa bakka biroo eegaan ture guyyaa san jechuudha. Bakka gizee aslii ta'uu argu. Oh my god. Ay. Ya Rabbi. Maal akka jedhu hin beeku maaluma akka jedhu maal akka jedhu na diqqaata wanni dubbadhu hundi na diqqaata. Yoomiyyuu waan dagachuu hin qabne guyyaa dagatamuu illee hin qabne ana keessatti maaliif jennaan miirri kiyyaaf assaabni kiyyaaf yaabni kiyya bakka biroo ture. Hai doktor ati dhugamaan abbaa tagbaariiti. Ati dhugamaan nama tagbaariiti. Anas hin beekne malee. Bakka lubbuu galanni keessan seenu egaa nagala taifatte naa kenni kan dhufa ati seenaa waan hin jirtu. Hai warqii giraama shanii biteetiin kolfa lamni warqii giraama shanii biteetiin waan giraama dhibbaa nu godhata. والفول دبل يا رب نقبوز إلى سلطان انت كل اتدبل اتدبل اما No fair سيبرت jette قولي ما Sabrina. انا بورمال افتان طلبيت قرود جولنتي انا كما تاجي روان تايفي لا بورما هدي مالي كوي هدي كيف بورمال افتان جيجودا سيلبريت قرود ديما جولنتي انا كما تاران كيكي دركما نمرو كبدا دركما داراني بورمال افتان ان شاء الله كميسا سيلبريت تني قولا جيجودا كيكي اجايبا كان موري كيكي